السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرى جرتو كقالي وني في كقاري ون علمان ورمو إدي لعدنيا رترجمتني بجنا جاتاتني ساعتي كان أنا سنجحي الحمد لله أنا لينا جها كوتي أنا تموت بيدا وري تموت مش ما تداتن هدو تكذلته وما سننجرا ورجنا هارا تنكوت أنا تدبل ما تكيتا سبسكرايب لايك شير كل آسنين جدا ولا جتبسنو وردو رمو ماتي كي يتاتا لايك ييرو هنداتي إسنين جدا أقولين كيا متى دورين تياتا هرّا oduu durii yookiin sheekoo afaan oromootii qabeen har'aan qabadhee dhufe kutaa tokkoffaadha jechuudha. Hanga tokko isa waliin laalla. Kutaa tokkoffaan obbo Bulguu jedha. Bara durii obbo Tolaan kan jedhaman baadiyyaa keessa maatii isaanii wajjin jiraachaa turani. Obbo Tolaan ijoollee Ayyaantuu fi Baalchaa kan jedhaman qabu turani. Haati ijoollee kanaa ijoollummaa isaaniitiin waan irraa duuteef abbaa isaantu kunuunsaa isaan guddise. Ayyaantuu fi Baalchaan jaalala abbaa isaaniif qaban guddaadha. Yeroo dheeraa booddee namoonni naannoo obbo Tolaatiin haadha manaa fuudhii jireenya kee fi jireenya ijoollee kee gaariidha jedhanii gorsani. Obbo Tolaanis haadha manaa aaddee Gaaddisee jedhamtu fuudhee obbo Tolaan ijoollee isaa akka ijoollee isheetti kunuunsitu aaddee Gaaddiseetti himee isheenis waliigaltee turani. Jalqaba irratti wanta hundaa gaarii ture. Yeroo boodaa aaddee Gaaddiseen Ayyaantuu fi Baalchaa dagachuun calqabde. Guyyaa irratti yommuu obbo Tolaan bakka qotiinsaa hojjetanii isheen ijoollee laaqana yeroodhaan hin kennituufi. Yeroo tokko tokko isaan irratti ni iyyiti, ni rukutti. Garuu abbaan kana hin beeku ture. Yeroo tokko aaddeen Gaaddiseen gara bosonaa fagoo Ayyaantuu fi Baalchaa fudhattee deemte. Sana boodas utuu abbaan isaanii gara manaatti hin deebi'in dura mukoota akka funaanan guuraniif fidaniif akeekkachiifte itti himte. Ayyaantuu fi Baalchaan mukoota funaanuu fi calqabanii sana booda gara manaa yommuu deemuuf ta'anii garuu daandiin dhabanii karaa adda addaa yaalanii garuu naannoo suni bosonaadha guutamee ture. Xumura irratti dukkana waan ta'eef waan dadhabaniif deemanii muka guddaa irra rafuuf murteessan. Abbaan gara manaa dhufee ijoollee isaa gaafatee isheen mukoota guuruuf ganama deemanii hin deebine jettee aaddee Gaaddiseen abbaa isaaniitiif himte. Namoota gandas bakka hundatti naannoo san barbaadanii garuu argachuu hin dandeenye. Bulanis ganama Ayyaantuu fi Baalchaan bosona keessa deemuu calqabanii. Beehlanii yeroo bosona keessa deemanii mana obbo Bulguutti gahanii. Haa ta'u malee obbo Bulguun uumaa baay'ee sodaachisaadha akka ta'e ni beekama ture. Obbo Bulguun hamaa waan ta'eef hundinuu isaan sodaatan. Leencis waraabessis isaan sodaatu. Namoonni naannoo jiraatanis gara iddoo mana Bulguu hin dhufani. Ayyaantuu fi Baalchaan balbala rukutanii calqabanii waamamanii warra manaa kanaa akkam jirtu jechuudhaan irra deddeebi'anii yommuu waamanii deebii waan dhabaniif akka namni mana keessa hin jirre
waan baranii fi gara manaa keessatti seenanii nyaataa fi aannanii fi waan argatan nyaatanii quufanii booda nyaata quufanii booda manicha keessaa bahanii Ayyaantuu fi Baalchaan muka guddaa tokko jalatti dhokatanii jiraachuu jalqabani. Nyaata isaanii ganama yommuu obbo Bulguun saawwan isaa yaasee mana bahu eeggatanii mana keessaa nyaataa fi aannan isaanii fudhatu. Yeroo hundaa Baalchaan nyaata fiduu fi isatu deema. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yeroo calqabaa qofa galte waan ta'eef bareedinni manichaa ilaaluu barbaaddee Ayyaantuun nyaata anumatu fida jetteen waan rakkifteef Baalchaan fiigitii deemii kootu daabboo fi aannan fiddee dhuftaa jedhee qabee aannanii itti laate. Fagoo dhaabbatee ijaan gaggeesse. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yommuu galtu bareedinni mana isaa meeshaalee fi warqiin irraa kan hojjetame hedduu yommuu ilaaltu utuu hin beekin baay'ee turte. Baalchaan Ayyaantuu waan taatee baay'ee dhiphateef fagoo dhaabbatee gara mana obbo Bulguu ilaala. Ayyaantuun garuu tasuma mana obbo Bulguu keessaa hin baane jedha. Viidiyoo dheeressuun barbaanne inshallah kutaa lammaffaadhaan walitti deebina. Kutaan tokkoffaan asumatti dhumatee yoo isin gammachiise subscribe like godhaa isinin jedha. Yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isinin jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaarra naaf jiraadhaa.